Hulaa xiyya ture jechuudha. Inkaan gasii isin bira seenee haasa'u silkiin isin haasa'u miti. Isin galee. Yoo fiddan suuraan ijoollee saayiboota xiyyaa kee hojii fiddan. Yoo fiddan suuraan an biyyatti ijoollee waliin taphadhee koofluu fiddan waan biraa wanta fiddan hin jiru. Si galee. Wanti fidda wanta biraa wanta mataa xiyya na qabsiisufu warra xiyya kabajaa dhorkuta kabajaa xiyya narraa irus takka illee fiduu hin dandeessan. Anaattana sanii si dubbachaa jira. Namni yoo bakka namni bikkana yoo namni tokko jaala'ee gale fuutan gagguru wayini maakiin gana akkas maakii nanyani maakii sinigalee makfiraa mina war Hussein barisoo ta'an. Okay? Intala Hussein barisoo ta'an. Sinigalee intala Hussein barisoo na eessatti akkana dhaabbatu deemi lakkaa'e jazba. Barisoon jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhumaa viidiyoo kiyyaatti wajjin turaadha. Viidiyoo kiyya sheer laayik gochuudhaan akkana jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaanaan isin gaafadha akkasumas warroonni maatii chaalaanii kiyyaa taatan sabskiraayib laayik gochuu keessaniif na jajjabeessuu keessaniif guddaa galatoomaa galata qabdu warroonni maatii fayyiseetu ta'uu barbaadanis fayyiseetu jettanii gama maatii kiyyaa yoo dhuftan isin simachuun jaaladha manni kiyya mana keessanii anaan dhufusaniin jecha egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee yeroo baay'ee ani kanan hojjedhu viidiyoo karaa tiiktookii kana wantoota haaraa kan ta'edha. Egaa wantoonni kun jechuudha ani har'a kanan irratti qabadhee isiniif dhiyaadhee viidiyoowwan argitanii turtanii chaalaanii kiyya jalatti wantoota makii ooroo irratti ta'amu jiru. Egaa har'aa miti makii ooroo namoonni kan qeeqaa kan arrabsaa miidiyaa kanarraa kuffisuu balleessuuf yaadaa jiranii. Haa ta'u malee isheen jabina isheetii fi cimina ishee namni tokko jechuudha gaafa ofitti amanamummaa qabaate eenyumaafuu bakka hin qabu eenyumaafuu dhageettii hin qabu of danda'e konfidaansii ofiitiin nama deemudha. Egaa makii oorootis dubartoota shamarran Oromoo kan taate keessaa ishee takkaadha. Umurii ishee kana keessatti makii ooroo waan hedduu hojjette. Egaa warroonni jechuudha namni tokko tola ooltummaa nama tokkoo irraatti waan inni tola oole tokko dubbachuun barbaanne cabeessa namaa warroonni dubbachuu barbaadan warroonni ishee qeeqee ishee kamentii miidiyaa kana irraa balleessinedhaan hedduutu jira. Isaan kun egaa ijoollee naannoo biraa osoo hin ta'in ijoollee ganda isaanii ijoollee Harargeeti. Isheen immoo makii ooroo ofitti amanamummaa konfidaansii waan qabduuf ani yeroo ammaa kanatti isaan kun nama madaalanii isaan wajjin haasa'uudhaafuu yeroo qabu nama madaalanii namoota yeroo tapha bira dabree jira warroota taphatan wajjin taphachuu hin danda'u jettee jirti. Deebii gabaabaa kaleessa deebistee fi jirti. Egaa jechuudha ijoolleen Harargee jechuudha makii ooroo umurii ishee kana keessatti jechuudha waan hedduu tola ooltummaa hedduu uummata ishee Harargee gargaarsiiftee rakkataa gargaarsiiftee namoota dandeettii adda addaa qaban dandeettii isaanii akka ibsatan nama taasisaa turedha miidiyaa kanarratti jiruudhas. Egaa namumti tokko lafaa ka'ee qeequu muti. Egaa miidiyaan kun hundumaa wal nama qixxeessa. Garuu jechuudha akka namoota kaanii dhuftee dhiifama sinaa gaafattu dhuftee maaloo keessanaa jettu isheen makeen nama isin dhaga'uu muti. Kanaafuu jechuudha warroonni obbolaa qabdan obbolaa dubartii illee namni qabaachuu abdan namni tokko haadharraa dhalata haati sun immoo jitu dubartiidha. Ati haadharraa dhalattee gadi baatee dubartii qeequu dubartii kuffisuu bakka dhiirri ooluu qabdu malee bakka dubartii dhiira taate dubartii wajjin lola gaggeessuu waraana akkanaa uumuun itis shame. Dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha namni jechuudha dhiirri dhiira lolaa dhiira wajjin waraana gaggeessa
garuu jechuudha warroonni harargee ijoolleen harargee warri dheedotaa dubartii wajjin jechuudha kan isaan yeroo baay'ee makii irratti bakka dubartoota ganda biraatillee wantu intala ganda isaanii obboleettii isaanii irratti jechuudha. Kanaafuu ijoolleen harargee warroonni makii irratti haala kanaan duulaa adda addaa karaa adda addaatiin baaftan of eeggannoo godhachuu qabdanii maaliif gaarii miti. Shinni har'aa tana dura makiin oduun obboleessa tokko miidiyaa kanarraa qabaadde namni hundi akkatti miidiyaa kanarratti baay'inaan arrabsuu jette. Haa ta'u malee jechisuun namoota hedduu baay'ee garaa nyaatee jira. Miidiyaa kanarratti makii kan jaalatu parsantii 100 keessaa 75 yoo ta'u namoonni shiiqee parsantii 25 guutu. Innu kan girrisaa bichaadha malee nama makii namni tokko jechuudha kan nama miidiyaa guddaa qabu tokko miti jechuudha. Kun warruma girrisaa hoolota keessaa suudii kanatu shiiqeeqa jechuudha. Kanaafuu makii Oromoo nama jabduudha. Dubartii Oromoo keessaa jabduudha. Jabeeffachuu qabdu intala ganaa ol guddatuudha. Kanaaf duula akkana irratti banuu qabdan akka kiyyatti akka yaada kiyyaatti dhugaa sheemii nama qabsiisa jechuudha. Egaa immoo tokkoffaa jaalattee mucaa baalee jaalattee mirga isheetti jaalachuun baala dhiisitti maa kaayiroo keessaa hin jaalanne maaltu sin galcheessin. Abbaa barbaadde jaalachuun mirga makiiti kan jaalate ishiidha malee isinii miti kan jiraatu ishiidha malee isinii miti. Jireenya keessan kan hin beekne jireenya nama tokkoo keessa seentanii akkalee jaalate abalee jaalate maaltu sin galche mirga namni tokko abbaa barbaadde jaalachuun mirga isheeti. Haati isinii kana miti haati isheetii fi abbaan isheetu abbaa isheen jaalatte irraa dhoorkuu hin danda'an. Kanaafuu waa yeroo tokko jechuudha nuti miidiyaa kana irratti yeroo dubbannu wanta nu galchine keessa xalaqqa jenneetuma yeroo gallu boodamee warroon akkasii sun boodamee sagalee keessan wantoota haasoftan hin waraabama silaayyuu odoo isin achiin hin xumurin asiin poostii ta'ama ofirra of duba garagaltanii sagaleewwan keessa sayyuu dhaggeeffattan. Mee of taasifdanii mee warroon akkasitti nama qeeqatti ka'aatii sagaleewwan keessa san deebi'aa dhaggeeffadha. Ofitti namni saalfattan hin jirtani. Dhugaa makiin nama jabduudha. Nama baay'ee namoonni hedduun dinqisiifatuudha. Oromoo nuti namni amaarri gadi baatee ishee arrabsitee hin beeknudha. Nama isinii ganaa miti Oromoo jecha takkaan amaaraa jecha takkaan addunyaa tana kan baxabbaxaa turteedha. Makiin har'aa miti. TikTok kanarraa miti. Facebook yeroo jalqaba dhufuusaa Facebookidhaan kan qabsaa'aa turte. Asirratti miidiyaa kanarratti taap jechuu osoo hin ta'in nama yeroo duraatiif Facebookidhaan uummata isheetiif qabsaa'aa turedha. Nama uummata Oromoo kana biraa oolmaa guddaa qabduudha malee nama ijoollee xixiqqoo tanaan qeeqamuu qabduudha miti makiin. Kanaafuu warroonni makii qeeqxan warroonni makii xiqqeessuudhaaf yaadan irraa of qusadha. Mucayyoon haa jiraattu abbaa barbaadde haa jaalattu akka barbaaddetti haa jiraattu fataa jettu. Umurii isheetti haa fayyadamtu. Abbaa barbaadde haa jaalattu. Warroonni immoo karaa makii qeeqa wal qabsiiftanii asii ibsishaan akkana godhettan warri baalee immoo jettu. Dhugaa rabbi dubbii bakkuma walitti dhufuu hin qabne walitti fiddanii walitti fakkeessitanii kan wal madaaluu hin qabne fiddan baay'ee nama ajaa'iba rabbi miidiyaa kanarratti jechuun waan baay'ee ulfaataadha. Namni karaan ittiin namni itti deemu karaa ittiin namni sitti dhufu hin beektu. Kanaafuu jechuudha isaan karma feetanillee itti qottadha. Nama hisin dhagaa'u miti lamaanuu nama konfidensi mataa ofii qabu nama karoora mataa ofii qabu nama ofitti amanamummaa ofiitiin deemudha malee namni asiin bahe achiin bahe jetteedhaaf asiin bahe achiin nama ba'uu miti makiinis ibsishaanis. Kanaafuu isin hunduma kanarraa booda taazabtii ofitti fudhachuurra ushettanii osoo amma afaan keessa walitti qabattanii irraa of qusattanii arraba jechoota tokkorraa suuraa saayiboota isheen wajjin kaatee kan biyyatti namni amma fakkeenyaaf amma suuraa namni nama faana ka'uu hin danda'u yeroo makiin nama tokko faana suuraa kaate wanti ajandaa guddaa sin taasise maali? Saalfidha suuraa ka'uun nama wajjin faana suuraa ka'uun saalfidha. Itoophiyaa keessatti ijoolleen shamaraa dhiira tokko faana suuraa ka'uun waan haaraadha isiniif. Ana kan ajaa'ibee bar namni tokko jechuudha namni tokko abbaa manaasaa makii fi
ibsishaan yeroo dhiyoo keessa kan wal jaalatan kana duratti saayiboota hedduu qabdi. Dirqama dubartiin takka saayiba dubartii bichaa qabaachuu hin qabdu. Saayiba dhiiraa hin qabaatti. Fira ta'uu danda'a, obboleessa ta'uu danda'a. Amma eessa guyyuma suuraa tokko makiin dhiira wajjin kaatee argattee fiddan bakka asiin ibsishaa asiin makii. Yaa Rabbii kiyya na baaseeti. Dhugaa Rabbii waan baay'ee sheemii nama qabsiisudha. Mee odoo isin taatanii mee bakka makii kana bu'aatee akka makii kanatti bakka makii kana bu'aatee of ilaalaa. Dubartii taatee namni suuraa saayiba ishee wajjin hin kaane jirtuume warri hin jirru ani dubartii ta'ee saayiba kiyya faana suuraa takka ka'ee hin beeku warra jettan komentii barreessa. Kanaafuu wannuma wal qabatee wal wajjin dubbatamuu qabu osoo dubbattanii bareeda. Wannuma waliin madaalle walitti fiddanii wal madaalchisuudha. Dhugaa yeroo isinitti fudhata kun yeroo keessanii hin gubinaadha. Mucayyoo raa gadi bu'aadha haa jiraattu. Nama jabduudha. Nama uummata kanaaf sagalee ta'u. Nama Oromoo biraa tola ooltummaa hedduu qabuudha. Nama rakkataa gargaareedha. Nama ijoollee dandeettii isaanii ibsachuu hin dandeenye. Miidiyaa kanarratti fiddee dandeettii isaanii ibsachiifteedha. Meesin hojii makiin hojjette kana parsantii 100 keessa namni parsantii 5 hojjettan jirtu. Hin jirtanii bara afaaniin malee. Isheen bar hojiidhaan illee argisiiftitii bara. Maal taatan isin uummata koo? Tikfama iddoon dogongoratti viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaate asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebiin turtii gaarii.